Baga gara chaanalii keessan chaanalii gaaddisa barnootatti nagaan dhuftan jechuun barbaada. Duraan durseeti itti aansuudhaan immoo har'a qabadde kan inni isinii dhufee egzaamii akkan namatti toluu fi baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Egzaamii barattoota kutaa 9ffaatiif keemistirii chaaptarii 5ffaa yookaan yuunitii 5ffaarraa jechuudha. Kanaaf egzaama kana bifa sirriitiin kan hojjettan taanaan qormaata keessan haga tokko isinirraa salphisa waan yaadeef qormaata bareedaa keessaa isinii qopheesseeti kan hin dhufe nafaana bu'aa waliin hojjennu jechuun barbaada. Qormaata kana guutuu isaa jechuudha akkumaan hojjedhee xumureen telegiraam guruupii irra isiniif hin kaayaa. Telegiraama namoonni jooyin hin godhin telegiraamni asuma chaanaala yuutuubii gaaddisa barnootaa kana bakka koomunitii yoo jala yoo xuyxan liinkiin isaa achi jala jira. Achiin jooyin gootanii achirraa buufattanii fayyadamuu qabdu jechuun barbaada. Barattoota kutaa 9ffaa maraa fi haa eegalluu paartii jalqabaatiin gaafiin qormaata kanaa irra baay'een maltiipil chooyisiidha. Dhumarratti bilaank ispeesii bifa bareedaadhaan gaafii muraasa isiniif qopheesseeti kan hin dhufe nafaana bu'aa waliin haa eegallu. Gaafii tokkoffaa maal jaa? According to the octet rule, atoms tends to combine in order to achieve an electron configuration similar to that of maal jechaa jira jechuudha. Akka seera octet ruleetti yookaan seera 8ffootaatti atomoonni kan walitti hidhaman maal achiif godhuu fi raabsa electron configuration eenyu san achiif godhuu dhufe jechuudha. Gaafiin isaa akkas jechuudha. Filannoon A hydrogen electron configuration, B helium electron configuration, C noble gas electron configuration, D halogen electron configuration jechuudha. Kanaaf elementoonni garaagaraa connected ta'aniif bifa compounditi yookaan bifa molecularity wanni ta'aniif maaliif jechuudha to attain jechuun seera 8 keessatti maaliif guutuudhaaf noble gasii fakkaachuudhaaf yookaan electrovalence outermost isaanii irra jiru fulfill gochuuf jechuudha. Fakkeenyaaf elementoonni sun sheelii lama kan qabaattu yoo taate maal jechuudha? Isii sheelii alaarra jirtu tana maal gochuudha? 8 guuttachuudha jechuudha. Kunis maal fakkaata jechuudha? Raabsaan electron configuration isaanii gaafa inni 8 guuttate eenyu wajjin kan wal fakkaatu ta'uu isaati noble gasii yookaan gaasota loojii wajjin kan wal fakkaatu ta'uu isaati. Kanaaf noble gasii achiif godhuudhaaf jechuudha hayyoon isaanii. Asitti hiileemiin akkasiin dogoggorsiifne jechuudha. Hiileemiin maali? Octetiin guuttuu jechuudha. Octeetiidha gaditti maal taati? Fulfill taati jechuudha. Kanaafuu noble gases the correct answer jechuun barbaada. Gara gaafii itti aanutti deemna. Okay, gaafii lammaffaan like gochuun eegalaa viidiyoo. Which of the following statements is best explain why most elements are not found in their atomic form? Dhufte jechuudha ammas gaafiin biraati. Akkam jechaa jirte jechuudha. Irra baay'een atoomotaa maaliif foormulaa atoomiitiin hin jiraanne? Foormulaa atoomiitiin bilisatanii maaliif jiraachuun hin danda'amne? Irra baay'een elementoota akkuma beekamu elementoonni irra caalaan isaanii bifa compounditii yookaan bifa molecularity kan jiranidha. Garuu muraasni isaanii warreen very stable ta'an akka free ta'anii kan jiraatan yoo ta'e illee parsantaan guddaan akkamit jira jechuudha bifa compounditii uumaniiti jiraatanii jechuudha. Maaliif elementoonni irra baay'een bifa molecular yookaan compounditiin jiraachuu filateedha yookaan immoo bilisatanii akka atoomitti maaliif hin jiraannedha atomoonni baay'een? Kunis sababni isaa maali kan jedhudha kan nu gaafate. A atoms are too small to exist independently. B atoms of most elements are unstable and have tendency to combine. C the gravitational force between the atoms are too weak. D atoms repel each other unless they are in compound. Maal jechaa jira jechuudha. Atomoonni akkam jetti? Atomoonni baay'ee xixiqqoo waan ta'eef kophaa isaanii jiraachuu hin danda'an kan jedhudha. B'n ammoo atomoonni irra baay'een isaanii maali jaa? Unstabilidha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf bilisa ta'anii kophaan kan jiraatan taate unstable jechuun maal jechuudha? Atomoonni san activeidha jechuudha. Maaliif environmentii wajjin reaction gaggeessu jechuudha. Kanaafuu bifa elementiitiin yoo jiraatan maal ta'e jechuudha? Bifa elementiitiin jiraachuu caalaa maal filatu jechuudha? Kanaafuu bifa compound yookaan bifa molecularity jiraachuutu isaaniif irra gaariidha jechuudha. Maaliif waan ta'aniif activeidha jechuudha atomoonni baay'een environmentii wajjin wal nyaatanii yookaan elementoota naannoo isaanii jiru wajjin react wal godhanii bifa compound yookaan molecularity stable formii qabatanii maal ta'uu qabu? Taa'uu barbaadu jechuudha. Kanaafuu the answer is maal ta'e jechuudha? B dha jechuudha. Atomoonni baay'een unstable jechuudha. Activeidha jechuudha. Kophaa yoo jiraatan yookaan bilisaa yoo jiraatan
reaction geggeessuu barbaadu jechuudha. Baay'ee aktiividha waan ta'aniif environment wajjin react wal godhu. Siin ammoo gravitational force jidduu isaanii jiru baay'ee weak waan ta'eef yookaan baay'ee dadhabaa waan ta'eef kana miti jechuudha. Baay'ee dadhabaa yoo ta'e maal ta'e jiraataa jechuudha. Gargar beetu qofa jiraachuu danda'u jechuudha. Bifa compoundiitiin caala silaa bifa elementii filate jechuudha. Silaa force gravitational force san jidduu jiru irratti kan hundaa'u ta'e daan immoo atomoonni isa wal dhiibaa yoo bifa compoundiitiin jiraatan malee atomoonni bifa elementiitiin yoo jiraatan repel wal godhu yookaan wal dhiibaa. Kunis maal godhu jechuudha atomoota silaa gargar baasaa jechuudha. Garuu atomoonni irra caalaan foormii maaliitiin jiraachuu jechuudha? Foormii molecular yookaan compoundiitiin jira. Sababni inni bifa san filatuuf maali jenne unstabilidha yookaan activeidha jechuudha. Elementoonni tokkoon tokko isaaniitiin yoo jiraatani kanaaf foormii molecular filatennaani gara itti aanutti ceena. Okay, gara sadeeffatti yoo dhufne an atom has the electron configuration 286 electron configuration elementii tokko yookaan elementii X jedhamu tokko fakkeenyaaf 286 yoo ta'e to satisfy the octet rule it is most likely to elementiin kun elementii raabsa electron configuration isaa akkana ta'e kun octet rule fulfill gochuudhaaf wanti inni isa barbaachisu maali kan jiru jechuudha. Gaafiin isaanii A lose 6 electron, B gain 2 electron, C lose 2 electron, D gain 6 electron. Maalirra dhaabbannee beekna jechuudha nuti raabsa electron configuration isaa kana keessatti isa outermost jiru laallaa jechuudha. Outermost kan jiru meeqa jechuudha? 6 kana jechuudha. 6 kun outermost electrovalence kan jennuun san jechuudha. Yoo electrovalence isaanii 5 fi isaa ol kan ta'u ta'e maal godha jechuudha? Elementoonni elektiroonii kana irraa loos godhuurra alaa elektiroonii dabalataa gain gochuudhaan maal godhu? Octet rule fulfill godha jechuudha. Haala kanaan yoo fakkeenyaaf tokko hanga 3 ta'e electrovalence isaanii san tokko hanga 3 yoo ta'e ganaa elektiroonii 5 yookaan 6 barbaadurra maal filatu jechuudha? Isaan hanga qaban kana loos godhanii octetii duuba jiru sanitti gadi bu'uu barbaadu jechuudha. Amma elementiin tun 8 guuttachuudhaaf yookaan electrovalence tana 8 guuttachuudhaaf meeqaa tofee jechuudha? 6 qabdi waan ta'eef 8 guuttachuudhaaf ganaa 2 qofa hafeef jechuudha. Elektiroonii 6 alarraa qabdu tana remove gochuudhaaf inni isaan barbaachisuu fi elektiroonii alaa 2 gain gochuudhaaf inni isaan barbaachisu kamtu irra guddee jechuudha? Kan elektiroonii kana balleessuu irra guddaa waan ta'eef enerjii xiqqaadhaan yookaan humna xiqqaadhaan maal barbaaddi? Fulfill ta'uu barbaaddi jechuudha elementoonni. Kanaaf elektiroonii lamaan tana alarraa itti gain gochuu barbaaddi jechuudha. Kanaafuu maal gootee jechuudha? Elektiroonii lamaan gain gooti jechuudha. Fakkeenyaaf bakka tana pirootoonii illee isin dogoggorsiisuu danda'a jechuudha. Kan isin gain gootu loos gootu maal jechuudha? Lakkoofsa elektirooniiti. Lakkoofsa pirootoonii yoo jee sirrii miti jechuudha. Fakkeenyaaf filannoo tana keessa yoo dogoggorsiisuudhaaf gain 2 proton yoo jees maal jechuudha? Hin ta'u jechuudha. VB maal ta'e jechuudha? Elektiroonii lama gain gooti malee pirootoonii miti jechuudha. Kan jijjiiramu maali? Lakkoofsa elektirooniiti jechuudha. Kanaaf elektiroonii lama maal gooti? Gain gooti jennee jechuudha. Gain gooti waan ta'eef VB maal ta'e jechuudha? B ta'e jechuudha. Gara gaafii arfaffatti yoo dabarre which of the following is not one of the 3 ways atoms satisfy the octet rule? Yeroo barannu akkuma yaadattan atomoonni karaalee gurguddoo sadiin maal godhu jenne seera 80 yookaan octet rule kana maal godhu? Fulfill godhu jenne. Kanneen keessaa kan hin taane isa kamii jechuudha jira jechuudha. Seera 8 san keessaa kan hin taane eenyu jira? Losing valence electron, B gaining valence electron, C sharing valence electron, D destroying valence electron. Kana jechuun maal jechuudha? Gain ni godha, loss ni godha, share ni godha. Kana keessatti wanti isin adda baafatu qabdan maali? Gaafa share godhu bondii kamuma, gaafa transfer godhu bondii kamuma, gaafa akkana godhu jettanii bondii inni uumu wajjin beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf lossii fi gain maal keessatti jira jechuudha? Transferring keessa jira jechuudha. Kana yoo ta'u sharing ammoo maal keessa jira? Covalent bondii keessa jira jechuudha. Kanaaf elementoonni fulfill octet rule gochuudhaaf maal barbaadu? Seera sadeen kana hordofuu jechuudha. Seerri sadeen kun isaaf bu'uura jechuudha. Garuu destroying valence electron jechuun valence electron gara alaarraa qabu san balleessuu jechuudha. Damage gochuu jechuudha. Faayidaan ala taasisuu jechuudha. Garuu inni maal godhaa? Isaan outermost irra jiran san elektiroonota outermost yookaan valence electron kan jedhamu san takkaa ofirraa gatuudhaan takkaa ofitti kan biraa alaa dabaluudhaan malee isaan sana ofirraa destroy gochuu miti. Destroy gochuu fi loss gochuun garaagarummaa qaba jechuudha. Loss gaafa godhu gain godhuu jira waan ta'eef destroy jechuun ammoo inni gain godhu osoo hin jiraanne electrovalence alarraa qabdu sun maal gochuu jechuudha? Guutumaa guututti balleessuu jechuudha. Kanaaf kanaatu
deebiidha jechuudha akka isa hin jirre atoomonni destroy gochuudhaan octet rule fulfill godhan hin jiran waan ta'eef this the answer is D taha. Gara gaafiitti aanutti ceena na hordofaa jechuun barbaada. Okay, gara gaafii shanaffatti yoo dhufnu a cation is formed when atom is amma kun maal si gaafate jechuudha. Kaataayiniin akkamitti uumamaadha jechuudha. Kaataayiniin yoo atoomiin sun akkam ta'e uumamaa kan jiru jechuudha. Atoomiin duraan niwutiraal ta'ee taa'u tokko yoo elektiroonii kam godhe yookaan yoo pirootoonii kam godhe gara maalitti jijjiirama jechuudha. Gara kaataayiniitti jijjiirama kan jiru beekuudha jechuudha. Kaataayinii jechuun maal jechuudha eekkaa isaa beekuu si barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kaataayinii yoo uumama A by gaining the proton, B gaining electrons, C loss electron, D loss proton. Kanaaf kaataayin jechuun maal jechuudha? Gosa ayooniin bakka meeqa qoodame jechuudha. Ayoononni lamaatu jira jechuudha. Gosa lama qaba. Isaanis ayoonii positive kan ta'e kaataayinii fi ayoonii negative kan ta'e immoo anion kan jiru sun jechuudha. Kana keessa ammanni kaataayiniin gaafate waan ta'eef kaataayiniin akkamitti uumama jechuudha. Yommuu elektiroononni gara outermost irra jiran loss tan jechuudha. Fakkeenyaaf balance electron kan jedhamu san elementiin tokko yoo loss firraa godhe elementiin san ni chaarjawaa jechuudha. Maaliin chaarjawaa? Chaarjii positive ta'een chaarjawaa jechuudha yookaan kaataayin ta'a jechuudha. Kanaafuu kaataayiniin akkamitti uumama? By losing the outermost electron. Kanaafuu loss electronidha ta'a jechuudha. Gaafiin deebiin isaati. Isin kaataayiniin akkana jiru achiin anioniin akkamitti uumama kan jiru beekuun qabdu jechuudha. Anioniin akkam godha? Gaafa elektiroonii alarraa fidda balee negatiiviin chaarjaa jechuudha. Kanaaf atoomiin takka fakkeenyaaf akkana yoo chaarjoyte maal jechuudha yaanni isiiti elektiroonii takka firraa loos gootee jechuudha eekkaan isaati. Yoommoo gubbatti lama gootee negatiiv akka gootee maal jechuudha elektiroonii lama maal gootee jechuudha gara alaa irraa fitti deebaltee yookaan fidda baltee maal taate jechuudha okteet taate jechuudha eekkaan isiiti. Kanaaf kaataayiniin akkamitti uumama elektiroonii alarra jirtu loos firraa gochuu yoo ta'u anioniin ammoo faallaa kanaatiin elektiroonii biraa gain gochuudhaan jechuudha. Gara gaafii jaaffatti deemna. Laayik gochuun dagatinaa yaada qabdan koomentinaan godha. Telegiraama irraan isin kaa'ee jeetiin jira gaafii ta'isaniiti. Akkanumattiin telegiraama irra isin kaa'aa telegiraama koomunitii bakka jiru chaanaala kana jala koomunitii bakka jiru sun xuqxanii liinkichi jala isin jira. Kanaaf fudhattanii jooyin gochuu dandeessin jechuudha. Gara gaafii jaaffatti yoo deemne gaafii jaaffaan maal jetti? Gaafiin jaaffaan maal jedha? Which of the following elements would be most likely to form an anion? Elementoota armaan gadii keessaa kamtuutu anionii uumuu danda'a jennu gaafate jechuudha. A soodiyeemii, B maagneziyeemii, C alumineemii, D kilooriiniidha jechuudha. Kanaaf anioniin akkamitti uumama jennee jirra jechuudha. Anioniin elektiroonota alarraa yoo fidda balan chaarjii negatiiviin ka chaarja'uu san jechuudha. Fakkeenyaaf akkana godhu san maal jechuudha amma tuni elementiin fakkeenyaaf A jedhamtu takka maaliin chaarjoyte jechuudha gaafa kanaati. Chaarjiin isii negatiiviin gaafa chaarjaytu maal taate jechuudha elektiroonii hanga kana yookaan elektiroonii baay'inni isii lama ta'e alarraa fidda baltee jechuudha eekkaan isaati. Elementoota biraarraa elektiroonii gaafa gain goote negatiiviin chaarjoyti kunis negatiiv chaarjii jechuun maal jechuudha anion jechuudha eekkaan isaati. Kanaaf hiikkaa isaa akkas wal bira qabachuu dandeessanii jechuudha. Kaataayin jechuun hiikkaan isii kaataayin jechuun maal jechuudha chaarjii pozitiivii jechuudha. Anion jechuun ammoo chaarjii negatiivii jechuudha. Asumaan wanni isin himummaas elektiroodiitu jira jechuudha. Elektiroodii wajjin konfiisu akkas isin goone elektiroodiin ammoo faallaa kanaatiin jechoota fakkeenyaaf kaatoodii yoo jee isiin tun asirraa kaataayin jechuun pozitiivii yoo taatu ammoo elektiroodii keessatti kaatoodii jechuun maal jechuudha chaarjii negatiivii jechuudha faallaa kanaati jechuudha. Garuu immoo aanoodii jechuun chaarjii pozitiiviidha jechuudha. Kanaaf elektiroodii fi kan ayoonii kanaan sirriitti adda baasuu isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf amma ayoonota armaan gadii keessaa kan elementoota armaan gadii keessaa kamtu chaarjii negatiivii uumaa jechuudha. Kana jechuun chaarjii negatiivii uumuudhaaf maal tokko jechuudha elementiin sanii sibiilala ta'uu qaba jechuudha. Ispeeshaalii sibiilaloota garee 6ffaa 7ffaa kana taanaan maali dandeettiin elektiroonegatiivii uumuu isaanii yookaan aniionii uumuu isaanii maali olaanaadha jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'e jechuudha kilooriinii ta'a. Gara itti aanutti ceena. Laayik gochuun dagatinaa viidiyoodha. Gaafii 7ffatti yoo dhufne maal jedha? Which statement about ion is true? Waa'ee ayooniidha ilaalchisee kamtu dhugaadha jedha himoota armaan gadii keessaa. Ayoonii jechuun chaarjii
jechuun akkuma walii galattu chaarjii negatiivii fi poozitiivii ji'a osoo dambaasin maal jechuudha walumaa gala chaarjii jechuudha. Waa'ee chaarjii ilaalchisee himoota armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha kan jiru jechuudha. Ions are only formed from single atoms. B. Ions are stable species commonly found in abundance on the earth in gaseous state. C. Ions are formed through the process of called ionization. D. Ion with negative charges called cation. Kanaafuu maal jechuudha? Ayoonii jechuun maal jechuudha? Adeemsa maaliitiin waan uumamu jechuudha? Waan adeemsa ionizationiitiin uumamu jechuudha. Maquma isaatirraa ayoon jechuun ionizationiidhaan uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf atoomiin takka gaafa ionize taatu chaarjii negatiivii uumuu dandeessi, chaarjii poozitiivii uumuu dandeessi jechuudha. Kun maali? Neechar kaaraakterii isaa irratti hundaa'uudhaan yookaan amala uumamaan elementiin sun qabu irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf elementiin sun yoo sibiila kan ta'u ta'e gaafa ionized ta'e maal uuma jechuudha? Chaarjii poozitiivii chaarjawaa jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin elektiroonota loos firraa godha jechuudha alatti. Akkasumas elektiroonii ga'ii yoo godhe ionization jedhama jechuudha. Adeemsi elektiroomiin niwutiraal taate yookaan atoomiin uumamaan niwutiraal taatee teessu takka yoo fakkeenyaaf ho'aa argatte adeemsa ho'aa faan adeemsa garaagaraatiin maal taate aktiveet taate maal taate jechuudha gara atoomii chaarjii qabeessatti kan jijjiiramtu yoo taate piroosesiin akkanaa kun maal jedhama akkuma walii galattu ionization jedhama jechuudha. Kunis chaarjii poozitiivii uumuu danda'a negatiivii uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu the answer is ionization processidha jechuudha adeemsa akkasiisanii. Galatti aanutti qeena nafaana bu'aa laayik gochuun dagatinaa viidiyoodha. Sabiskiraayib godhaa warreen haarawii taatan. Okay, gara gaafii 8ffaatti yoo dhufne which of the following is best to describe the rules that govern the solubility of substance in different types of solvent. Maal jechuudha akka armaan gadii seerota armaan gadii keessaa rule of solubility kan sirriitti hordofu isa kamii jedhe. Fakkeenyaaf solventii baay'ee keessatti types of solventii hedduu keessatti yookaan gosoota bulbulaa hedduu kan kanneen akka bishaanii faa, alkoolii faa, benziinii faa kan garagaraa kanaa jechuudha. Warreen kana keessatti bulbulamuu wantoota garagaraa yookaan elementoota garagaraa yookaan molekiyuloota garagaraa ilaalchisee seerota hordofuu qaban kamii wantoonni solubilitaan kun hordofan seerota armaan gadii kana keessaa isa kan jiru jechuudha. A. Opposite attract. B. Like dissolve like. C. Heavy dissolve light. D. Acids dissolve base. Kana jechuudha akkuma walii galattu maal jechuudha? Like dissolve like is the backbone of what solubility dha jechuudha. Sirrii solubility maal hordofa jechuudha? Like dissolve like dha jechuudha. Wanti kana jechuun maal jechuudha yaadni isiiti? Wanti polar ta'e tokko polar solventii keessatti solutiin nam polar ta'e tokko garuu maal barbaada? Nam polar solventii keessatti kan bulbulamu ta'uu isaa kun maal jama jechuudha? Seerri kun akkuma walii galattu seera solubility kan maal jamu jechuudha? Like dissolve like jamu jechuudha. Sanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti qeena nafaana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. When a sodium chloride is a molten state, it is dissociated into which of the following free particles? Maal jechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloridein yookaan table salt kan jedhamu san jechuudha. Gaafa molten ta'e yookaan gaafa ifuma isaatiif bifa dhangala'ootti jijjiirame maal ta'e jechuudha. Dissociate gisee ta'u gaafa diigamu gaafa hiramu gara maalitti diigama? Gara free particles kamitti diigama jennu gaafate jechuudha. A. Gara soodiyeemii negatiivii irraa qabuu fi kilooriinii poozitiivii irraa qabutti diigama. B. Ammoo gara soodiyeemii poozitiivii irraa qabuu fi kilooriinii negatiivii irraa qabutti diigama. C. Ammoo soodiyem kiloraayidii molekiyuulitti diigama jaa. D. Ammoo niwutiraal soodiyemii fi kilooriin atoomitti diigama jechuudha. Kanaaf amma soodiyem kiloraayidii fuunee solventii tokko keessatti fakkeenyaaf bishaan godhachuu dandeenya. Gaafa bishaan keessatti naqnu maal ta'e jechuudha? Gara ayoonitti jijjiirama jechuudha. Kan sibiila ta'e gara maalitti jijjiirama? Gara ayoonii gosa kamitti? Gosa kaataayinii yookaan poozitiivitti kan jijjiiramu yoo ta'u, ammoo sibiilallee achi keessa jiru gara maalitti diigama jechuudha? Atoomii chaarjii qabeessa ta'etti diigama jechuudha. Atoomiin chaarjii qabeessanis kilooriinii negatiivii irraa qabu waan ta'eef deebiin isaa maal ta'e jechuudha? B. The correct answer is B ta'e jechuudha. Molten state fi asitti garaagarummaan moltenii fi solushiniidha maali yoo naan jettan fakkeenyaaf soodiyem kiloraayidiin kun osoo bishaan ittiin dabalin yookaan osoo solventii alaatti hin dabalin bifa ho'aatiin haa ta'u gara molteenitti yookaan gara liquid formii tokkotti yoo jijjiiramu ta'e fakkeenyaaf maal ta'e jechuudha? Liquid formii isaa keessatti bifa ayoonii kanaan socho'u jechuudha molekiyuloonni isaanii. Soodiyemiinis poozitiiv charge achi keessa freely move ta'e jechuudha. Kilooriininis ammoo negatiiv charge
maal ta'a jechuudha liquidii san keessa bifa firii ta'een kan socho'u ta'uu isaati jechuudha. Kunis molten jechuun osoo dhangala'oon biraa ittiin dabalamin ifuma isaatiif foormii dhangala'oo yoo jijjiirame jechuudha. Bifa ho'aatiin ta'uu danda'a, bifa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Solventii kanatti dabalatu taate immoo maal ta'a? Solution formiidhaan ta'a jechuudha. Firii paartikiliin isaan itti jijjiiraman san maal jedhamu jechuudha? Ayoonii poozitiivii kan soodiyeemiitii fi ayoonii neegatiivii kan maaliiti jechuudha? Kan kilooriinitti diigamaa jechuudha gaafa molten foormii ta'u jechuudha. Gara gaafiitti aanutti jenna. Okay, gara gaafii kurnaffaatti yoo dhufne gaafiin kurnaffaan maal jedha? Why are ionic compounds hard and brittle? Ionic compound maaliif jabaataa kan ta'ee fi brittle yookaan kan yommuu rukutan kan caccabu waan ta'eef maaliif ija sababa nu gaafate jechuudha. Baay'ee jabaataa kan ta'ee fi garuu immoo biruushiidhaan yoo kan rukutaman tan maal jennaan jechaa turre jechuudha. Kan caccabaniif maal waan ta'aniif jennu gaafate jechuudha. Sababni isaa maali? A. The ions are loosely packed together. B. The positive and the negative ions are strongly held by electrostatic force and striking them forces like charges together. C. They contain C of delocalized electron. D. They are held together by weak intermolecular force. Ionic compound akkuma jenne maalii fi maalirraa uumama jechuudha. Sibiilaa fi sibiilaarraa uumama jechaati turre jechuudha yeroo barannu yaadatan tiitooriyaalii keessatti. Kanaaf sibiilaa fi sibiilaloonni maal walii qabu jechuudha? Chaarjoota waliif oppositii ta'an qabu jechuudha. Kunis maali? Sibiilaloonni chaarjii negatiivii kan qaban yoo ta'u, sibiilonni garuu maal qabu? Chaarjii poozitiivii qabu jechuudha. Yookaan anaayinii fi kaataayin warra jennuun san uumaa jechuudha. Kanaaf humnoonni isaan kana gidduu jiru maali jechuudha? Humna jabaataa waan ta'eef akka inni hardi yookaan ayoonic compound tokko akka hardi ta'u godhe jechuudha. Kanaaf chaarjoonni waliif oppositii ta'an kun sirriitti akka isaan walitti qabatanii fi baay'ee jabaataa ta'u kun rijiid akka isaan ta'an kan taasise jechuudha. Kanaafuu jabaataa akka ta'anii fi rijiid ta'uun isaanii kun yeroo rukutaman akka isaan caccaban kan isaan taasise jechuudha. Kanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti deemnaa na faana bu'aa jechuun barbaada. Gaafii 11ffatti yoo dhufne immoo gaafiin 11ffaan maal jedhaa? An ionic compound does not conduct electricity in solid state because maal jechaa jira jechuudha. Ionic compoundiin akkuma jenne maal keessatti elektirikiin dabarsu jechaa jira jechuudha. Ionic compoundii tokko fuunee solid formiidhaan yoo kan jiraatu ta'ee ionic compoundiin tokko fakkeenyaaf sodium chloride ummaan sunu bifa solid formiidhaan kan jiraatu yoo ta'e elektirikii dabarsuu hin danda'u jedha. Sababni inni elektirikii dabarsuu hin dandeenyeef sun maali kan jedhu nu gaafate jechuudha kun. Sababni sun maali? A. It has no charged particle. B. Its ions are locked in rigid lattice and cannot move freely. C. It is soluble in water. D. It has high melting point. Amma yoo ilaaltan isaan kun hundinuu maali jechuudha? Ionic compoundiin bishaan keessatti bulbulama sirriidha jechuudha. Kunis maali waan ta'eef ionic compoundiin poolaarii waan ta'eef bishaanis poolaarii waan ta'eef like dissolve like isan follow godheeti ni bulbulama jechuudha. Kunis amaluma isaati. Fakkeenyaaf D tanarra yoo fudhattanis high melting point qaba jechuudha. Zaanwaat kavalantii irraa yoo fudhanne melting point isaanii olaanaadha jechuudha. Garuu immoo sababni exactly akka inni elektirikiin dabarsine isa godhe san maali jechuudha? Rigididha jechuudha. Elektiroonii firii taate hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kan deebii maal ta'a jechuudha? B ta'a jechuudha. Kanaafuu ija sirriitiin ilaaluutu nama barbaachisaa jechuudha. Wanni inni elektirikii kan dabarsine isa godhe elektiroononni isaa san yookaan opposite chaarjiin san maal ta'e jechuudha? Rigidilii kan walitti attracted wal godhanii fi akkasumas bilisaan kan hin sochoonedha jechuudha. Iddoo tokkotti rigid ta'anii taa'anii jechuudha. Iddoo tokkotti qabatamanii kan taa'amu waan ta'eef elektirikiin daddarbuudhaaf maal barbaada? Ayoonota bilisaan socho'an barbaada waan ta'eef ayoonii bilisaa san waan hin qabneef ionic compound in form solid state itiin maal hin godhu jechuudha? Cannot conduct electricity jechuudha. Kanaaf the answer is B ta'a. Gara gaafii 12ffatti yoo dhufne which of the following is general property of ionic compound? Kan jedhaman gadii keessaa amaloota waliigalaa ionic compound kan ta'e isa kamii jedha? A. It is low melting point and boiling point. B. Poor conductor of electricity when it is molten. C. High density. D. Exist as gases at room temperature. Maal ta'e jechuudha kun gaafiin deebiin isaati. Ionic compound akkuma beektan qabxiin danfinaa fi baqina isaanii olaanaadha jechuudha. High boiling and melting point qaba jechuudha. Keessatti bakka kana dogoggoree jechuudha. Osoo fakkeenyaaf solid formidha jedhee sirriidha amala isaati. Garuu immoo
molten state keessatti ionic compoundiin elektirikii ni dabarsa jechuudha. Maaliif waan qabuuf firii ionii isa waan qabuuf elektirikii dabarsuu danda'a jechuudha. Garuu inni dabarsuu jechaa jira waan ta'eef yookaan puuriidha jechaa waan jiruuf sirrii miti. Siin ammoo high density qaba jechuudha. Ionic compoundiin akka waliigalatti gaafa laallu densitiin isaa olaanaadha jechuudha. Maaliif olaanaa ta'e? Iononni isaa sun ionota waliif faallaa waan ta'aniif very attracted wal godhanii baay'ee wal siqanii gaappii isaan jidduu jiru san maal godhu jechuudha. Gaappiiwwan jidduu kanatti uumamanii akka wantoonni densitiin isaanii xiqqaatan godhan san densitii kana gaappii kana maal godhu jechuudha. Baay'ee walitti maxxananii xiqqeessu jechuudha. Gaappii jidduu isaanii kana molekilootaa fi molekiilii jidduu yookaan atoomii fi atoomii jidduu jiru san baay'ee xiqqeessuun isaa kun maal godhe akka inni densitiin isaa ol aanaa ta'u yookaan maximum ta'u isa taasisa jechuudha. Kanaafuu ionic compound isaas generally what high density qaba jechuudha. Kun is due to the what the attraction force between the opposite ion jechuudha. Kanaatu isa akkasiin godhe jechuudha. Gara gaafichaa nuti deemna. Okay, gara gaafii 13tti yoo dhufnu gaafiin 13 maal jedha? A substance has a high melting point and it is brittle and also it is conduct electricity only when dissolved in water. This substance is mostly likely what? Maal jechaa jira jechuudha. Substancein tokko yookaan wanti tokko qabxii baqinaa olaanaa qaba. Akkasumas brittle yookaan yoo rukutaman ta'e ni caccabu. And also conduct electricity when only in what? Dissolved in water. Yommuu bishaan keessatti bulbulaman qofa maal dabarsu jaa elektirikii dabarsu. Wanti kun maal jetteeti determine gootaadha. Amma kun maali? Akka waliigalatti amala ionic compound jechuudha. Compound yookaan substance san maal jettee beekta? Ionic compound dha. Maaliif amala isaa kana dhaabbattee ionic compound jechuu dandeesse jechuudha. Kanaafuu this substance is called what? Ionic compound jettee akkasitti determine gootaa jechuudha. Kun maali? General property ionic compound, covalent compound, metallic compound sirriitti beekuun wantoota kana gaafilee kana kan hunda akka salphaatti deebiftu kan si taasisu jechuudha. Gara isatti aanutti ceena na faana bu'aa like gochuun dagatinaa viidiyoodha. Yaada qabdan comment naa godha. Gara gaafii 14ffatti yoo dhufnu gaafiin 14ffaan maal jedha? The solubility rule like dissolve like means that ionic compounds are generally soluble in amma kun waan biraa miti jechuudha. Maal jechaa jira jechuudha? Seerri like dissolve like san apply kan ta'u yookaan hojiirra kan oolu yoo ta'ee fi akkasumas wanti nuti qabnu ionic compound yoo ta'e gosoota solventii keessaa isa kam keessatti bulbulama kan jiru beekuudha jechuudha. Gaafii kana deebisuudhaaf jalqaba maal beekuun nu barbaachisa? Amalli ionic compound dha maali kan jiru beekuun nu barbaachisa jechuudha. Ionic compound polaaridha moo non polar jennee beekuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Gaafii kana deebii kennuudhaaf. Kanaaf ionic compound jalqaba maali? Polar compound dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Like dissolve like apply gaafa goonu polar solvent barbaada jechuudha. Kun gabaabumatti maal ta'e jechuudha deebiin isaati? Polar solvent kanneen akka bishaanii, alkoolii fi kanneen kana fakkaatan. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'e jechuudha? Biita jechuudha. Maaliif ionic compound nega polarity akkasumas like dissolve like nega apply ta'e yookaan hojiirra kan oolu ta'e maal keessatti bulbulamu qaba jechuudha? Solventiin inni keessatti bulbulamuu danda'u polarity qofa jechuudha. Okay, gara gaafii 15ffaatti yoo dhufne gaafiin 15ffaa maal jedha? How many pair of electrons are shared in double covalent bond? Akkuma yeroo barannu jenne gaafileen bifa kanaan dhiyaachuu danda'a jechaatiin ture jechuudha. Amma maal nu gaafate? Kanneen armaan gadii keessaa lakkoofsa pair of electronii meeqaatu uumamaa jechuudha. Eenyu keessatti? Double covalent bond keessatti jechuudha. Covalent bondiin double ta'e tokko keessatti fakkeenyaaf N reactive with B ta'e covalent bondii lamaan akkana kana yoo uume elektrononni bondii kana uumuu keessatti hirmaatan meeqa? Maaliin nu gaafate jechuudha? Peeriidhaan meeqa jechaa jira jechuudha. A 1 B 2 C 3 D 4. Kanaaf maal nu gaafate jennee dura beekuu qabna? Peerii nu gaafate moo baay'ina lakkoofsa elektronii tokkoon tokkoon nu gaafate kan jedhu adda baafachuudha jechuudha. Kanaaf peerii meeqa waan nuun jeef elektrononni jalqabas keessatti hirmaatan Bnis meeqa participate godhe? 2 jechuudha. Gara kanaan 2 participate godhe. Enis asiin meeqa godhe jechuudha? 2 participate itti godhe jechuudha. Kanaafuu elektrononni waliigala elektronii meeqa jechuudha? 4 jechuudha. Gaafa tokko tokko lakkoofne elektronota 4 jechuudha. Garuu immoo bifa peeriititti yoo deebifne meeqa jechuudha? Cimdiiwwan meeqa jechuudha. Kana jechuun cimdii meeqa jennu gaafate gaafii waan ta'eef cimdiiwwan meeqa? Cimdiiwwan 2 jechuudha. Kanaafuu cimdiiwwan 2 jennaan jechuudha. Peerii yoo jee 2 yoo jechi peer jokuun bakka kana kan hin jiraanne ta'e immoo maal ta'e jechuudha? Deebiin daataa jechuudha. 4 elektiroonii ta'a. Kanaaf peeriidha jeemoo elektirooniidha nu gaafate kan jiru sirriitti adda baafachuu isin barbaachisa jechuudha.
Kanaaf deebiin isaa two pair of electrons formed in double bond covalent molecule jennaani. Gara gaafitti aanutti deemna. Na faana bu'aa like gochuun dagatina. Gara gaafii 16ffaatti yoo dhufne gaafiin 16ffaan maal jedha? In the formation of chlorine molecule, the 6 valence electron not involved in the bond on each chlorine atoms are called. Maal jee gaafa moleculiin chlorineidhaa uumamu tokkoon chlorineidhaa jechuudha. Tokkoon chloriniin garee torbaffaa waan ta'eef electrovalancii yookaan outermost electronii sammee qaba jechuudha. Torba qaba jechuudha tokkoon isaa. Kana keessaa gaafa fakkeenyaaf molecuulii uumu elektiroonii meeqa waliif share godha? Fakkeenyaaf chloriniin garee torbaffaa waan ta'eef stabil ta'e yookaan raabsa noble gaasii yookaan gaasota luujii fakkaachuudhaaf maal isa barbaachisa? Elektiroonii tokko alarraa barbaada jechuudha. Kanaaf jaan isaa as dhiibateeti takkitti asii qabu san maal godha jechuudha? Participate godha jechuudha boondii uumuu keessatti. Kunis ammoo maal godha? Jaan isaa asitti dhiibatee maal godha jechuudha? Jaan isaa bifa peeriitiin akkanatti asitti dhiibatee maal godha? Takkitti tana participate godha jechuudha boondii uumuu keessatti. Kana booda boondii tana lamee walitti uumuudhaan maal uumee jechuudha amma gaafa inni kun amma kaavalantii boondii akkanaa tana gaafa uumu maal uumee jechuudha? Molecuulii chlorine jedhamtu san uumaa jechuudha. Bifa kanaan jechuudha molecuulii chlorine akkatti uumamtu inni maal nu gaafate jechuudha? Gaafii tana keessatti jahan asirratti hafte tana nu gaafate jechuudha. Jahan tokkoon chlorine kanaafis chlorine asii kanarrattis jahatu hafe jahan kun maal jedhama? Warri boondii keessatti lamaatiin kun maal jedhama jechuudha? Kanaafuu maal jedhama? Lone pair yookaan unshared electronidha jechuudha. Kanaafuu A bonding electron, B ionic electron, C lone pair electron, D valence electron. Kanaafuu jaan kun maal jedhama jechuudha? Warree boondiin uumne yookaan ayoononni boondiin uumne maqaan isaanii maal jedhama? Unshared electron or lone pair electron. Lone pair kana amma fakkeenyaaf baay'ina pairiitiin nu gaafachuu danda'a jechuudha. Tokko chlorine kanarratti hamma lone pair meeqaatu uumame yoo jee lakkoofsa nu gaafates maal goona jechuudha? Pair gaafa jedhu tokko isaa irra pairii sadiitu uumamaa jechuudha. Kanaaf sirriitti pairii fi pairii jeemoo hin jenne kan jedhu farasti adda baasuun baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf amma maal ta'a warreen boondiin uumne maal jedhama jechuudha? Lone pair jedhama. Warri immoo elektiroononni lamaan participate kun maal jedhama? Bonding elektiroonii jedhamee yaamama jechuudha maqaan isaati. Gara gaafii 17ffatti deemna. Gaafiin 17ffaa maal jedha? A bond in which electrons are shared unequally between two different non-metal atoms is called A non-polar covalent bond, B ionic bond, C polar covalent bond, D metallic bond. Maal beekuu qabna jechuudha? Wanti kun metallic bond jedhamoo ionic bond jedhamoo covalent jedhamoo kan jedhu dura adda baafnaa jechuudha. Dura covalentumaa fi isaanuu sadeenitti adda baafnaa jechuudha. Covalent jedhamoo ionic jedhamoo metallic kan jedhu qofa adda baafnaa jechuudha dura. First wanni sun maali? Nam metalii jidduutti uumamee jedhe. Nam metalii lama jidduutti wanni uumamu maali jechuudha? Covalent bondii qofaa jechuudha. Covalent bondii qofaatu nam metalii lama jidduutti uumamaa jechuudha. Kanaafuu bondii ta'an X irraa goonaa jechuudha. Warra ionic jedhuu fi warra metallic jedhu X irraa goonaa jechuudha. Kana booda maal jaa? Polarii fi non polaritti adda cabsinaa jechuudha covalent bondii. Polar jechuun maal jechuudha? Non polar jechuun maal jechuu kan jedhu gareen covalent bondii isaan lamaan kanatti adda cabaa jechuudha. Kana keessaa yoo equal share wal godhan yookaan atomoonni san lamaan equal share yoo qabaatan maal uumu? Non polarii uumaa jechuudha. Non polar covalent bondii jennee yaama jechuudha maqaan isaa. Yoo immoo share hangi isaan godhan kun unequal kan ta'u ta'e yookaan kan wal caalu yoo ta'e jechuudha electronegativitiin isaanii sun kan wal caalu yoo ta'e maal uuma jechuudha? Polar covalent bondii uumaa jechuudha yeroo sanii. Kanaaf inni maal nuun jee unequal shareidha jee unequalidha. Kana jechuun maali? Hangi isaan share godhan san electronegativitii garaagaraa qabu jechuudha wal caalaa jechuudha. Kanaaf gaafa inni kun unequal ta'e maaltu uumama? Polar covalent bondiitu uumama jechuudha. Kanaafuu gosa covalent bondii kamii jechuudha? Polar covalent bondiidha jennee beekuu dandeenya jechuudha. Itti hafuunnu laayik gochuun dagatina. Gara gaafii 18ffaatti yoo ceene gara gaafii 18ffaatti yoo dhufnu gaafan 18ffaan maal jedha? Carbon dioxide is non-polar molecule.
even though the carbon and the carbon oxygen bonds are polar. High. Maal jechaa jira jechuudha. Molecular carbon dioxide tokko non polar molecule dha jenna. Osoo maal ta'ee jiru osoo bondiin kaarboonii fi oksijiinii jidduu jirtu poolaar bondii taatee jirtu maaliif molekuuliin kaarboon dioxide non poolaar jenna? Maaliif ta'e kun maalirraa maddee kan jiru jechuudha. Maddi isaa maali kan jiru oxygen is not very electronegative. B molecule has linear shape and the polar bonds cancel each other out. C carbon is more electronegative than oxygen. D it is contain only single bond waan ta'eef. Kunis maal ta'e jechuudha. Cancel each other wal godhaa jechuudha. Akkamii wal godhuu jenne central atomiin akkuma jenne kaarbanidha. Maaluma jechuudha. Oksijiniin lamaatu jira waan ta'eef tokkichaan kun asiin dabaluu boondii uumaa, kun asiin dabaluu boondii uumaa jechuudha. Atomoota lamaan kana keessaa kamtu elektiroonegativity guddaa qaba? Inni elektiroonegativity guddaa qabu kun dandeettii maaliif qaba jechuudha? Dandeettii elektiroonota yookaan humna elektiroonii ittiin alaarraa itti harkisuu qaba jechuudha. Kanaafuu gara kanatti harkifatti jechuudha. Gara elektiroonii isa elektiroonegativity guddaa qabutti harkifataa jechuudha. Kunis gama harkifataa gara harkifataa jechuudha. Fakkeenyaaf asiin negative direction jedhu jenneen asiin ammoo positive direction dha jechuudha. Humni fakkeenyaaf gara positivitti wal qixa harkisu kunii fi humni gara negativitti harkisu kun maali? Equal force dha jechuudha. Kanaafuu akka nama fakkeenyaaf maal jeetee jechuudha? Negative lama ida'u lama akka nama jeetee jechuudha. Kanaafuu isaan kun direction garaagaraa waan ta'aniif humni wal qixaa tokko kallattii waliif faallaa ta'etti gaafa dalagaa'u maal wal godhaa? The sum gaafa goone yookaan gaafa walitti daanu 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu gara non polar formitti deebisaa jechuudha. Non polar form jechuun akkuma beekamu humna elektiroonegativity isaa jidduu isaa jiru duwwaa tuqaa 5 gad tahee jechuudha walii galatti pour non polar covalent bondii uumaa jechuudha yoo 0 ta'e. Kanaafuu cancel each other wal godhaa waan ta'eef gara maalitti jira? Humni duraan asiin isa kana jidduu poolaarii ta'ee jiru san fakkeenyaaf inni isin tunis poolaariidha, isin tunis poolaariidha jechuudha. Kana booda asiin poolaariin gara raayitii harkifti, kaan gara leeftiiti yoo ta'e gaafa isaan kun walitti sam goonu maal godha? 0tti deebisa jechuudha akkuma jenne sanii. Kanaaf ansariis B ta'a jechuudha. Gaafiin baay'ee barbaachisaati. Gara gaafiitti aanutti ceenaa na hordofaa jechuun barbaada. Gaafii 10 lafatti yoo dhufnu which of the following is an exception to the general property that covalent compounds are polar conductor of electricity? Maal jecha jira jechuudha? Exceptionii ni gaafate jechuudha. Exceptionii eenyu? Fakkeenyaaf covalent bondiin maal jenne? Pour maal jenne? Pour conductor of electricity jechaa turre jechuudha. Covalent compoundiin maali? Electriciin dabarsu jechuudha generally gaafa amala walii galaatiin gaafa jennu covalent compoundiin tokko maalin dabarsu? Electricii dabarsuu hin danda'u generally. But maal qaba jenne? Exceptionii qaba jenne yeroo barannus yoo tutorialii keessa yaadatan taate exceptionii san eenyu jettu nu gaafate jechuudha. Gaafii tana keessatti exceptionii san diamandiidha, B miteeniidha, C graphiteidha, D carbon dioxide. Maal jenne? Graphiteidha jechuudha. Graphiteen bondiin isin jidduutti humtu covalent bondiidha. Electricii dabarsuu kan dandeessu jechuudha. Covalent bondii keessaa electricii dabarsuu kan danda'u eenyu qofa jechuudha? Graphite jechuudha. Akkana yeeti jechuudha yaannisiiti. Kanaaf exceptionii san tamita jettu nu gaafate waan ta'eef graphite is transmit electricity but it is what under covalent compound jala jirti jechuudha. Kanaaf gaafiin tunis maal taati? C ta'a jechuudha deebiin isaati. Gara gaafiitti aanutti deemna. Gaafii 20ffaa fi paartii kanaaf isa dhumaa kan ta'e gaafii 20ffaan the electron C model describes the metallic compound as electron C model jira jechuudha. Model akkana jedhamu jira jechuudha. Modelli electron C model jedhamu kun gaafa metallic bondii ibsu akkamitti ibsa? Akkamitti describe godha kan jedhu jechuudha. A lattice of positive ions surrounded by delocalized electron. B a sharing of one pair of electron between two metal atoms. C it is complete transfer of electron from one metal to the other metal. D the positive ions held together by negative ions. Kanaaf maal ta'e jechuudha? Electron C modeling gaafa metallic compoundiidhaaf yookaan metallic bondiidhaaf gaafa hiika kan nu maal jedhee jechuudha? It is a lattice positive ions dha which is surrounded by delocalized electron. Gaafa bondii sibiilota gaafa jennu ala isaa kanarraa maaliin marfamee jira jechuudha? Elektiroonota bilisaa yookaan delocalized ta'an socho'an muuftan qabu jechuudha. Elektiroonota jidduu isaaniitti garuu maal qabu? Lattice positive ion qabu. Fakkeenyaaf tokkoon atomoota hundinuu maal qabu?
atoomiin kamiyyuu jechuudha niikuleesii isaa keessaa poozitiivii qaba jechuudha. Pirootoonii kan qabu waan ta'eef niikuleesiin isaa poozitiiviidha. Yaadni isaa akkanaa jechuudha. Garuu immoo awutarmoostii isaa kanarra yookaan sheeloota isaa kanarra maaltu jira? Elektiroonota faffaca'ee jira. Kanaaf atoomiin sibiilaa tokkoon atoomii sibiilaa akkasii jechuudha. Kan niikuleesii isaa keessaa poozitiiv chaarjii qabuu fi garuu sarraawundid kan ta'u eenyuun jechuudha? Elektiroonota bilisaan muuvabil ta'uu danda'in sarraawundid ta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu the lattice positive ions which is surrounded by delocalized electron jechuudha. Kanaafuu answeriin maal ta'e jechuudha? A ta'e jechuudha. Galatoomaa jechuun barbaada nagaatti naa jiraadha. Paartii kanaan goolabna. Paartiitti aanus gaafii 20 jechuudha. Gaafii waliigala boqonnaa kana keessa gaafii 40 jechuudha kan inni isin qopheesse. Kanaaf paartii lammaffaadhaan gaafii 20 nafee qabanneeti kan dhiyaannu. Paartii kana asumarratti goolabna. Viidiyoo waan dheerateef jechuudha. Nagaatti naa jiraadha. Thank you. Nagaa walitti nu haa deebisu.